Hojiin bulchiinsa lafaa ammayyeessuu magaalaa Adaamaatti raawwatamaa jiru fakkeenyummaa olaanaa qabaa jedhan hoogganaan biiroo lafaa Oromiyaa obbo Kadir Maammoo. Jilli obbo Kadir Maammoon durfamu hojii shinishaanoo lafaa magaalaa Adaamaa daawwataniiru. Kaayyoon hojii lafa dambii duraa seeratti deebisuu yookaan regulaaraayizeeshinii magaalaa bu'uuraaleen misoomaa sochii guyyaa guyyaa jiraattotaa mijataa taasisan diriireef akkasumas ammayyooftuu taate uumuudhaa jedhan itti gaafatamaa waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Lijaalam Shugguut. Bara kana aanota 14 magaalattii keessatti bilookiiwwan 587 fi cittuu lafaa 11,725 irratti hojii shinishaanoo lafaa ji'a tokko keessatti raawwachuuf hubannoo hawaasaa fi qooda fudhattootaa cimsuun eegalamee ibsan. Sochii yeroo gabaabaa taasifameenis bilookiiwwan 183 fi cittuu lafaa 4,030 irratti raawwatamuu eeran. Walii keenyaaf hubannaa gahaa uumnee wal amantaa fi barbaachisummaa hojii kanaa irratti walii gallee booda qabatamaan gara hawaasa keenyaatti seennee jechuudha. Gara hawaasaatti gaafa seennullee koreewwan hawaasa keessaa hawaasaan filataman naannoo sana sirriitti beekan nama lafa mana naannoo sana jiru yoom eenyutu eessaa dhufe kan beekan hubannaa gahaa kan qabanii fi hawaasa biratti fudhatamummaa kan qaban akkasumas qulqullummaan haqqummaa irratti karaa hundaa'een hojii kana galmaan ga'u nu deeggaru humna mootummaa ta'u waan dhugaadhaan dhugaadha jedhu waan sobaan soba jedhu kan jedhaman hawaasaan akka filataman goonee hojiitti gallee jirra. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee bara kana akka magaalattiitti hojii lafaatiin seeraan altummaa karaatti deebisuu, kenna tajaajila dijitaalessuu akkasumas kaadastara lafaa hojiitti hiikuuf hojjetamaa jira jedhan. Egaa bara kana galmi ijoon hojii regulaarizeeshinii waggoota darban irratti bara 2013 bal'inaan hojjennee gidduudhaan dhaabne kaadastara irratti hanqina nutti uumamaan tureef gidduudhaan hooldi goone isa fixu waan nurra jiruuf bara kana amma galtee kaadastaraati inni mataasaa kallattii mootummaan keenya immoo magaalomsuu fi uummata magaalomsuu lafa magaalomsuun galma ijoo mootummaa keenyati. Egaa lafa magaalomsuu jechuun pilaaniin magaala hoogganuu jechuudha. Laftan hojjetaa jirru hundisaa LDP'n iddoo itti xumuramedha. LDP lafa buusutti hojjetamaa hin jiru. Kanumaanis bu'aaleen gurguddoon sochii hojii yeroo itti aanuuf dhadhaabbata ta'an galmaa'uu ibsan. Jalqabbiin jira xumuruu galma kaawwanneen Adaamarra ijaarsa seeraan bilisa baasuu dandeenya mummiteen jedhu guyyaa xumuraasaa waliin allaallu ta'a. Jalqabbii ammaatiin garuu homaan jedhu keessattuu muuxannoon bara kanaa harka caalu uummanni ofiisaatiin diiggachuun uummanni wal jalaa siquun. Hoogganaan biiroo lafaa Oromiyaa obbo Kadir Maammoo hojiin bulchiinsa lafaa ammayyeessuu magaalaa Adaamaatti raawwatamaa jiru fakkeenyummaa hedduu kan qabudha jedhan. Akka biirootti inisheetiiviin guddaan lafa irratti qabnu, sagantaan guddaan lafa irratti qabnu, lafoota qabnu hunda sirna kaadastaraatti galchuudha. Sirna kaadastaraatti galchinaan tajaajila kennuun ammoo si'ataa ta'uu qaba. Lafti gaa konfliktoof eeriyaa konflikt of interestiin baay'een irratti mul'atudha waan ta'eef lafa kana teekinooloojiidhaan sirnaan bulchuu qabna jechuudha. Sirnaan bulchuu kan dandeessisu kaadastara. Magaalaan Adaamaa akkuma duratti kaase iddoo biraatii fakkeenya ta'uu wanni danda'u tajaajila toorarraa jalqabee jira. E-land governance tajaajiloota lafarra jiran 27 toorarra bahanii uummanni mana isaa taa'ee tajaajila garaagaraa argata jechuudha. Tajaajilli siistemaan kennamu jechuun iftoomina uumaa jechuudha. Komiin garaagaraa kan lafarratti ka'u kun hundinuu akkaataan itti furamuu danda'u lafa bulchinu kana sirna cimaa teekinooloojiin deeggarame yoo ijaarredha. Gama kanaan Adaamaan dursa deemee jira. Akka biirootti muuxannoo kana gara magaalota birootti babal'isuu eegalamuus himan. Seeraaltummaa ture karaatti deebisuu magaalattiitti eegalame shakkiin jiraachuu kana dura keessa turrerraa baane bu'uuraaleen misoomaa akka nu diriiranii fi qabeenya keenyatti qixa sirriin akka fayyadamnu nu dandeessisaa jiran jiraattonni aanota hojichi keessatti raawwatamee dubbifne. Baay'ee gammachuutu nutti dhaga'ame. Gara seeraatti deemna waan ta'eef seera qabeessa ta'uu keenya. Faayidaan inni qabu seera qabeessa yoo ta'anii karaa mootummaatiin illee deeggarsa barbaachisaa ta'u kan akka liqii, kan akka infraastiraakcharii wantoota barbaachisaa ta'e hunda argachuudhaaf mirga bal'aa ta'e waan ta'eef kanarratti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama.